gara nama miliyoonii 15 jeette Oromoon Kiristiyaan. Niidii macaafa qulqulluu jiru kana dhaabbate kun hin guutatte yaadda horii moo isaa fuutu? Inuma guutadhee nama naani. Dhaabbatichis kanumaaf dhaabbate soqaa afaaramaa kan biraan qabu macaafa qulqulluu saba Oromoo biraan ga'udha waan ta'eetiifi sagalee Waaqayyoo immoo jalqabni kee xinnoo fakkaatillee dhumni kee guddaan ta'a jedha. Har'a meebii wanti nuti ijaan agarru wanti baay'een fakkaachuu dhiisuu danda'a akkeetti. Miliyoonii 10 isaa ol macaafa qulqulluutti hin ga'uu jechuun baay'ee ulfaataadha. Waggaa keessatti amma rakkina meeqaanitu macaafa qulqulluu maxxansiisaa jirra. Doolaarii 5 ol doolaarii 6 maxxanfama macaafni kun biyya alaatti maxxanfama. Maashinii biyya keessaa hin qabnu. Garuu gara fuulduraatti istiraatejik pilaanii yookiin tarsiimoo gurguddaa kan biraa baasuudhaan dhaabbanni kun saba kana biraan macaafa qulqulluu hin ga'a. Kan saba keenyaa duwwaa yuutuu hin taane sila lubni dubbataniiru badhaadhummaa guddaa sabni Oromoo argatedha jedhee Onesmoos Nasiib isa booda wanta itti fufee dubbate macaafni qulqulluun kun qophaa'uunsaa saba Oromoo qofaaf utuu hin taane uummattoota kibbaa warra jiran keessaatii maqaa dhadha'ee isaan kanaafis bu'aa akka inni ta'etu dubbata. Maal jechuun barbaade macaafa qulqulluu afaan Oromoo qofaa iyyuutu hin taane saboota kan biroo biyya kana keessaa macaafa qulqulluu afaan isaaniitiin hin qabne. Keessumaa garri kibbaa kun akkasumas gara lixaa keessaatii immoo namoonni saboonni afaan isaaniitiin macaafni qulqulluun hin jirre baay'een jiru. Isaan birayyuu ga'uudhaatiif karoora qabna. Sababni isaa kiraafiyyuu gaafa Jarmanitti deebi'ee riippoortii jaraaf dhiyeessu Oromoo argannaan Afrikaa giddugaleessa Afrikaa hundumaatiif iyyuu abdii qabnaa jedhee dubbate. Dhaabbanni kun dhaabbata saba Oromoo qofa iyyuu hin taane Oromoodhaa jalqabee warra kaan bira ga'uudhaatiif iyyuu deemaa jirudha. Kanaaf yeroo gabaabaa gidduutti sabni kun akka barbaachisaa ta'etti macaafa qulqulluu argate warra kaan bira ga'ee akka inni hojjetuufis abjuunsaa guddaadha. Kanaatiif hinuma dandeenya jechuu barbaade. Waaw. Sila kan afaan Amaaraatti hiikeyyoo Oromoodha jette baay'ee natti tole. Amma immoo afaan kan biraatti iyyuu kan hiikunu jechuudha. Lubaa kan waldaaf kan Bible Society waluma keessa deemsifna. Amma qaala'iinsi jireenyaa biyya kana keessatti baay'ee guddaadha. Hojjetoonni wangeelaa akkamittiin dandamataa jiru kana waldaanii kana baalaansii gochuu dandeesseetti moo jireenyi tajaajiltoota attami? Nyaati isaanii, dhugaatiin isaanii, ijoolleen isaanii, jireenyi isaanii attami erga isaan wangeelaaf of kennanii hojii wangeelaa duukaa bu'anii waldaan kiristiyaanaa moo isa kana agartee ba'aa isaanii baatteettii fi moo imimmaan ofirra coccobsaadha kan isaan tajaajilaa jiran? Asirri kun egaa fi cimaadha. Cimaadha kaaftanii yoo ilaalle amma keessumaa yeroo biyya kana keessatti qaala'insi jireenyaa biyya kana duwwaa qofa osoo hin taane akkuma keenyaatti iyyuu baay'ee ol ka'eera. Daldalaa immoo yerootii gara yerootti dabalaa deema. Gabaanati ganamaaf galgala gidduutti garaagarummaa guddaatu jira. Isa kana keessatti silumayyuu immoo hojjetaan wangeelaa luboonni paasteroonni waldaa hundumaa ta'uudhaan yoo baate waldaa tokko keessatti silumayyuu wanti isaan argatan gahaa miti. Wanti isaan argatan gahaa miti wanta ta'eef yeroo dhufee irratti dabalamu gatii guddaa baasanii tajaajilaa jiru. Inni kun anaaf ba'aa kooti. Maaliif kana keessa hin jira, kana keessa hin ture, kana keessa hin jiraadha. Kanuma keessatti jiruun darba waan ta'eef baay'inaan hojjettoota kana tajaajiltoota kana nan beeka akkuma sila jette nama beektaa namni si dhagaa namatti si ta'a jedhanii na bira hin dhufu namooti baay'een. Wanta asirratti himamuu hin dandeenye tokko wanti si gaddisiisu wanta baay'eetu jira. Amma ijoollee isaanii fi yeroo darbe amma ifamaa wajjinii namni tokko ijoollee isaaf amma dabtarii bituu guddigee. Gaggeessaa waldaati mooti. Gaggeessaa waldaati waldaa guddaa moo gaggeessa. Ijoollee 7 qaba akka carraa ta'e Waaqayyo kan kennu. Ijoolleen immoo galmee mana barumsaa dadhabe.
mana barumsaa dhaqee deemsisuu dadhabe. Ijoolleen immoo mana barumsaa geeranii geessii rakkina abbaan beekan. Namni kun dhufeeruu ni natti himu nan boo'e nan gadde baay'ee na gaddisiise. Amma kanaatti illee kan ga'e jira. Yoo namoo kan himne manne meeqatu jira. Hojjetoonni biyya kana keessa jiran gatii guddaa baasuudhaan aarsaa guddaa kaffaluudhaan hojii waaqayyoo hojjechaa jiru. Harki caalaan mana mataa isaan qabu kiraayidha. Manni barumsaa akkasii waldaan tiraanspoortii hin mijeessinee fi tiraanspoortii baasee adeema. Egaa ulfaataadha wanni kun baay'ee ulfaataa ta'uu amantoonni waldaan isa dandeessitutu kana irratti yaadde baay'ee gaariidha. Waldoonni tokko tokko eenyumaa asittillee kan dhaga'e qaba. Amma tokko ammuma humni isaanii danda'u waa tokko fooyyessaa jiru. Warri kaanisitu kana ilaalanii waa jireenya hojjetaa kana maaliif inni waamame suni ba'aa sana baachuu danda'a. Waamicha isaatii waan ta'eef kan akkasitti yaada ba'aa sana duukaa ayyaana sana siif kenna. Garuu haadha manaa qabda ijoolleetu jira. Gaaffii ijoollee seenaa hundumti keenya beeku. Manaanis gaaffii ishee gaafattu mana keessaa beekamaadha. Maaliif isaan nu duukaa rakkatu isa jedhu nan yaada yeroo tokko amma yeroo baay'ee yeroo altanii maanyi ijoolleen luboota akkasii ijoolleen paasteroota akkasii jedhamu jireenya hin taane jiraatu maaliif kana namni qorate jira maaliif akkas ta'an maaliif wangeela jibban yoo hundumaa ta'uu baate maaliif mana waaqayyoo jibban maaliif gara hojii wangeelaatti dhufuu jibban maaliif hojii maatiin isaanii hojjetan kana isin harkaan fuudhan jedhan maali mana isaanii keessa maal ta'e waantu jira nyaata gaalaa dhabanii jireenya ga'aa dhabanii waan barbaachisu dhabanii akka isaan kana baqatan kan godhe jira inni kaan immoo yoona gantuu kan ta'e jira waaqayyo akkasii jedhee akka waan waaqayyo kana godheetti waaqayyo kan kana godheetti gochuun kan irra jiru waaqayyo waldaan horii isheen qabdu waan akka namanutti ittiin tokko hojjetaa ishee jiraachisu akkata gargaaruudha malee Yesuus Kiristoos gaafa dhufu baankii naa keessan hin jiru. Lafa kana kan itti hojii hojjennu barbaada. Luba tokkotu jiru amma biyya keessa jiran yeroo hundumaa isaan falmii isaan kaasanii waldaanii warii ishee waggaatti bajajiin dhimaa hojii yeroo ishee fixuu qabdee tokko duwwaati ka'uu jalqabde maaliif qabeenyaa ishee amantoota isheeti malee baankii kaa'uu miti isa jedhu falmii akkasii kaasaa ture. Kanaaf biyya kana keessatti gatii guddaa baasanii kan tajaajilan hojjetoota baay'eetu jira. Kun egaa isa Finfinnee keessaati. Inni Finfinneen alaa immoo inni immoo baddu baasa. Isuma warra macaafa qulqulluu keessaa rakkinni keenya baddu baasedhan sana kan isaanii immoo baddu baasa. Yeroon kun namni gadi ba'ee qotachuu qotaa isa macaasee galfachuun haala nageenyaarraan kan ga'e waan baay'ee keessa jira. Kan of dadhabanii iddoo meeqasitti bilbilan nu barbaada akkasuma godhaa kan jedhan beekamee kan jira. Walumaa gala rakkina guddaa keessa jira hojjetoonni. Kana duukaa hojjetoonnis namooti waaqayyo isaanii eebbiseesi. Beekuu kana duukaa ilaalanii gaariidha isa jedhu dubbachuuf jedhe kana gaddaan haasa'aga. Amma kun hubannaa waldaanii irra geessedha moo maaliif akkas ta'uu danda'e? Fakkeenyaaf amma waldoonni horii qaban jiru. Nama amantoonni isaanii kan kennan horii kan qaban utoo waldattiin horii qabduu garuu tajaajiltoonni immoo jireenya akkasii kan jiraatan jiru waan ta'eef hubannaa tachiin geenye moo yookaan immoo akka dhaabbataatti iskeelii kaa'amee jirutu jira moo amma dheengadda nama mul'oongeelii wajjin haasaa ture luba paasterii tokko duukaa amma isaan durri xorotaa afaan qaban turanii amma isa fa'aa akka fooyyessan sadarkaadhuma head ofiisiitti jechuudha. So rakkoon kun rakkoo head ofiisiiti moo rakkoo waldaa lookaaliiti moo maaliif amma kana keessumatti iddoo horiin hin jirre hubatamaadha. Iddoo horiin jiruttis garuu tajaajiltoonni akkasuma gatii baasu. Maal jettee yaadda? Egaa kun akkuma isin sila dubbattanii tokko iskeelii wanti jedhus jira iddoo tokkotti. Innis gaaffii biraa kee kaasa asirratti akkatti dubbattu sidiima miidiyaadha waan ta'eef waa'ee madadhaqii nama waan haasa'amu fakkaata. Iddoon tokko immoo yeroo mateessee ilaaltu garaagarummaa guddaa jira. Yeroo olaanaaf koongrigeeshinii gidduu garaagarummaa guddaan itti jiraachuu danda'a garaagarummaan eessayyuu garuu garaagarummaa bal'aatu immoo jira. Hubannaa dhabuudhas nan jedhaa yeroo tokko immoo of jaallachuudha siin laata.
nin jedhus ni yaada. Isa kana gaamee na caalaa warra kaan interviiwuutu yeroo isaanii kennanii amma waldaarra jiranitu gaafatte monatti tola. Garuu hundumti keenyatu gara hubannaatti dhufnee keessumaa waldaan warri humna qaban warri waaqayyo qabeenyaan isaanii eebbisee hin danda'u. Amma kanatti caasaan isaan dhawuus hin jiru. Gochuu hin danda'u waanta ta'eefi hojjetaa isaanii duukaanitu ilaalanii maaliifi nama kana kan waame ayyaana nama sanarra jirudha. Ayyaana nama sanarra jirutu namni kan akka dhufe kun. Namni kun immoo of kenneetu waan qabu kenne. Kanaaf geggeessitoonni ituu isaan irratti hojjetanii sabni nyaata gahaa argateennaan waan barbaachisaa argateennaan hin kenna. Rakkinni saba bira hin jiru. Kanaaf hubannaa dhabiinsis jira. Isa jedhuun yaada. Isinis kana geejjibtu waan ta'eef itti dabalatu. Waldaan kiristiyaanaa kana irratti itti yaada. Dhugaa dubbachuu fi paastoroota keenya, luboota keenya jireenya isaanii ilaaluun baay'ee barbaachisaa. Amantoonni tokkoon amanaadha. Amma geggeessitootaatti jechuudha. Attamitti jiru, ijoolleen isaanii attamitti jiru, maatiin isaanii attamitti jira jedhanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ayyaana ergamaan Phaawulos nuyi waan hafuuraa isinii laanneedha. Yoo waan foonii isinirraa haammanneedha. Nutti baay'atee kunedha. Garuu hubannaan waldaa kiristiyaanaa bara Phaawulos iddoo sana waan hin geenyeef ofii kootii harka kootiin itti dadhabee hojjedheen jedha. Bizinesa dunkaanaa hodhuu qabachuu bizinesa dunkaanaa hodhuu bizinesa guddaa ture. So isaan ministirii isaa sappoortii godhaa ture. Egaa namni kuni as duwwaa irratti hojii amma kan hojjetaa as duwwaa irratti tu fokkasiin godhin ammas bizinesas hojjetaa kana maaltu akka godhe waldaan hubannaa sanarra ga'u. Kanaafi nummoo amma fuul taayimii goon iddoo kana ka'aarra waan ta'eef erga fuul taayimii waldaan tokko immoo kan iddoo biraa bahee hojiin hojjenne iyyuu gooti. Siigalee sa'aatii 8 duwwaaf miti jechuudha kan isaan waaman sa'aatii 24 sa'aatii 24 waamnee nama tokko halkanii guyyaatti bilbilaa waan hafuuraa nuuf fida jennee irraa eegaa nan gaafannee nan dubbifnee nan barbaannee nan kadhannee maaloodha jennaa jecha maaddii isaarra immoo nyaatiin jiru. Ijoolleen isaa muummimaan buusu waan ittiin mana barumsaa galmeeffatan hin qaban. Ijoollee isaatti galuu sodaata. Ganama waan isaan gaafataniif galgala gaafa galu deebii dhaba. Kanaaf luboota keenya, paastoroota keenya, namoota karaa hafuuraa nu tajaajilanii ilaaluun baay'ee gaariidhaan jedha asumaan dhaamsaa waldaadhaaf dhaama. Waan tokkotti dabaluu fi paaster amma waldaa Maqaan Yesuus keessatti biiroo olaanaarraa kan nu gadi bu'e galateeffachuu kan barbaadu waggaa 2-3 asitti waan tokko fidaniif guyyaa hojjetootaa kan jedhu jira. Guyyaa sana barumsi laatamaa amantoonni humna isaa waan danda'e godhee sanatti fuudhanii hojjetootaaf jiru. Kun amma gaarii dhiyeenyatti wanta dhufe kun. Pastors appreciation jedhu nu bira. Amantootumatu kennaa fidanii fi dhufu. Ani waan dinquu waldaa Amaaraa paastorii ta'een jalqaba. Sirniitti afaan Amaaraa na barsiisanii paastorii na godhani. Waggaatti guyyaa ta'uu qabu isaanis warra Awustiraaliyaas guyyaatti paastorii isaanii galateeffatan. Kanoo paastorii duwwaa anyways. Warri waldaa an keessa ture sirnii sun garuu sanbata guddaa namni waa fidee dhufa. Kennaa naa fidanii dhufu. Gaafa hundumaa. Sanbata guddaa yookaan karabaatii yookaan kophee eewu lakkoofsa kokkatti hin beekon yookaan suufii yookaan maal fidanii dhufu. Fuula waaqayyootiin sitti himaa hamma madirakii irra dhaabadhee kennaa naan fidinaa hamman jedhutti. Dhugaadhaan kun kennaa naan fidinaa hamman jedhuttiin ga'an. Kana namaaraa hojii waaqessee fi isaan tajaajilee sirniif sirnii duwwaatti. Afaan sin jedhee afaan Amaaraa isaan uumanna barsiise. Yeroo hundumaa kennaa fidanii dhufu. Gaafa naqee waldichatti tajaajila jalqabu makiinaa gaariidhaa dhamti riilii makiinaa hiriyoota kooti wajjin yeroo wal bira qabee ilaalu. Malbarni ittiin bitadhe. Fuudhee sirnii dhaqe. Gaafa naqu kuni paastorii keenya maxxanuu jedhani. Dhugaadhaan kun. Paastorii keenya maxxanuu nuyi makiinaa akkasii oofna inni attamitti kana oofaa jedhanii fundraisingii jalqaban. Ani immoo dhaloota kootiin waa namaa yoon godhe malee inni namni waa naa godhu natti hin tolu annaan. Maa inni nama horii walitti buusu jennaan mucaan tokko na jaallata hiriyaa kooti. Maa isaan ikkoo makiinaan keessin maxxanuu jedhanii
makiinaa si bituufi maal anaaf moo fuuldura kana dhaabata makiinaan paasterii keenya akkas ta'uun irra hin jiru namni isaan nu ilaalanuuni waan ta'eef inni makiinaa akkasii oofuun irra hin jiru siigal makiinaa qabaaman in ta'uuf kuni nu makiinaa kana caalu oofaa irraa kan saa caaluutu irra jira malee kan keenya kan saa caaluun irra hin jiru eebbi keenya sarraan nu dhufa baay'ee na dinqee anaan kun an Naayiroobiittis Oromoo tajaajileera Oromoo keessa waggaa lama walakkaa isaan tajaajilaan ture achi Melbourneen naqee waldaa Oromoo keessan ture as yeroon dhufu jara kana hojii waaqessee hin beeku maal jedhee hin beeku reefuma achitti argaa oh my god hin jedheen utuun hin jaallatin akka isaan makiinaa naan binnee fariifadhee birriin hin qabneen liqeeffadhee naqee makiinaa bitee baankii irraa fudhee guyyaa abbootaatu dhufe Father's Day ankoo haadhi mana Ameerikaatti mucaan Ameerikaa Father's Day dhufe Father's Day akkaawuntii waldaarraa utuun hin beekin akkaawuntii waldaa gaa akka paastoraaliiti intini nuyi geggeessinu garuu namoonni na jala jiru cheekii kan nama sadiitu cheekii intini godha jaarsolii walii galanii cheekii barreessanii ana ta'u tooraayizii godha ture cheekii barreessanii daalaara 10,000 waldaarraa jechuudha guyyaa abbootaa innaa yeroo nuu kenneedhaan maanni wanta hin beekne maal dubbachuuf isinii mafanqila mangistii gochuun ayi sixannaan jedhechi baanii ዛሬ አባቶች ቀን ነው እና አባ ኬኛ ኡልፌሱን ኑራራ ጀኒ አባን ኬኛ ዋቀዮ ገድቲ ፓስተር ከፈላ ኮቶ ከና ኑር ካፉዲ ባኒ ጋፈደኒ ብሪኩማ ቁደን ጀቹ የሮ ሰናናፊ ሚሊየን ዳላር አማት ጅሬኛ ኮ ከዘቲ አፈኩ ብሪኩማ ቁደን አማናፍ ጉዳሚ digaru ulfinni saansi qaban jaalalli saansi qaban ilaalchi amma kana goma uumame nama faan caccabsee tajaajilu nama Oromoo tokko sabni saba koontaane tokko attamitti amma kana ulfeessanii nu warra faan qulleessine walitti taasofne walii ooyinu aadaa walii beennu jireenya walii beennu waan hundumaa beennu attamitti amma kana paastoroonni keenya yeroo isaan imimmaan isaanii dhangalaasanii attamitti dandeenye. Kalagaa kana amma kan ilu nama haasofnuuf tokko isa kana mitiire kan isaa dhufuu qabnaadha miti. Macaafa qulqulluutu jedha hojjettoota keessanii fi gaggeessitoota keessanii ulfina kennaa'edha. Kuni macaafa ulfina jechuun fuulee baallanti. Waan isaaniif ta'u gochuu akka nurra jiru. Kanaaf kunumtuu dhufuun amma sila dubbatteetta paaster natti tole. Kunum isaan jechuuf jedhu naa jette waan ta'eef. Kunumta amma waggaatti si'a tokko tajaajiltoota keenya galateeffannachuun iyyuu wanti tokko cabaa dhufeeraa jechuudha. Waggaatti si'a tokko qofa miti gaasa jedhu kaasuuf hin ture nati moonaa kaaftee malee. Waggaatti si'a tokko qofa iyyuu tun taane amantoonni akkuma hojjettoonni mana isaanii dhaqanii akka isaan tajaajilan barbaadan ituu dhaqanii manuma isaanii ituu dhaqanii. Akkuma gaggeessitoonni tajaajiltoonni dhaqanii gubinyitii godhan ituu dhaqanii ilaalanii manni isaanii waan himu qaba. Wanti isaan keessa jiraatan, wanti isaan irra ta'an, wanta isaan irra rafan, mana isaan fudhatanii jiraatan iyyuu waan sitti himu qaba. Waaw! Ergaa waan guddaa kaafte. Paasterii duwwaa dhaqee amantoota isaa ilaalaam. Amantoonni dhaqanii ilaalanii jechaarte. Akkas jechaan jiran dhaqanii mi'a ilaalan. Isa nuun jennu kana caalaame ituutti nimiin dhaqanii maa ilaalan. Inni kaan mana isaa utti agarsiisuun barbaadu. Barbaadu. Wanti irra taa'an hin jiru. Akka namni mana isaa dhaqu iyyuu barbaadu. Eessa teessisanii. Isaan maa tajaajilaaf jedhee kootii uffatee karabaatii kaatee micatee dhufu miti baay'eensaa. Waan si dhukkubsuun baay'ee jira. Mee dhaqaa laalaa. Dhugaa koo kana yeroo sana sobanaan jedhan sobe lubii gaaddisaan jedha dhaqaa laalaa. Hin argitu mana nama baay'ee wanta inni keessa jiru jedhee itti dabaluuf hin jiru. Inni kun rakkinni isaa waan tokko ni arga. Geggeessitoonni keenya dursa kennuu dadhabuudha. Priority kennuu dadhabuudha. Horiin mana waaqayyootti buufamu silaa inni jalqabaa akkuma sinaasaa jirtan kana hojjetaa waldaa sanaa hojjetaa amantoota sanaa qaqqabuudha. Ijoollee isaa bira ga'uudha. Inni lammaffaan hojii wangeelaa hojjechuudha. Waldoota keenya biyya keenya keessa jiran yoo laaltan garuu kan isaan dursa kennaniif gaafa hundumaa fakkeenyaatiif har'a waldaan sun mukaan ijaaramee jira yoo ta'e dhoqqeen maragamee jira yoo ta'e jaarsoliin yookiin maanguddoonni waggaa kana filataman kana kaafneetu bilookeetiin ijaarraa jedhu.
waggaa kana isa jalqabu. Pirojektichi waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 ture. Hojjetaan asii miidhamaa jira. Inni kun akkuma ta'ee gaafa dhumu maaltu jira saawundi siistemii manichaatu waldaa kanaaf gahaa miti jedhama. Riilima waan ka'ee jiru jechuudha. Maanguddoonni waggaa 6 booda ammoo gaafa dhufanii saawundi siistemii waldaan isheen gamaa birrii miliyoona meeqaan bitamtee qabdi. Kan keenya isaanii gadi maaliif ta'a kanaatii fi Dubaayitti erginee saawundi siistemii gaarii bituu qabnaa jedhama. Akkuma ta'anii ammoo fundraisingin hundumtu garamitti dachaa amma saawundi siistemii bituutti dachaa uummati waldaa keessa kan jiru. Hin bitaman immoo dhufee gala. Ammas hin quufan. Kan biraan gaafa dhufan immoo akkamittiin mana kana biratti biizinasii wayii bannaa jedhama inni immoo ijaarsa kan biraa jalqaba. Waggaatti anutti immoo waldaan yeroo darbe ijaarame ga'uu dide inni hin bal'ifnaadha. Kana keessa hojjetaan miidhame. Kanaaf piraayoritiin kan kennamuufii qabu isa kamiin ture. Dhugaasaa dubbachuuf immoo amma waldaadhuma xinnoo iji banamee fi ifeeftuu mishinaroota kana gara iddoo biraatti ergaa jira malee waldoota meeqatu mishinarii ergee iddoo wangeelli hin geenyetti wangeelli lallabaa jira. Kunuu hin jiru. Atteeshiniin keenya inni guddaan maalirra ta'e ijaarsa. Egaatii yoo dhugaasaa fudhanne Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu akkuma sila lubii jedhanii isa kamiin lakkaa'ata kan jedhu inni gaaffii kan biraadha. Kanaatiif gaggeessitoonni waldaa keenya gaggeessan jalqaba irratti hojjeta laaluu qabu. Waa'ee mana barumsaa kaffaltii mana barumsaa yaaddaa dhufee namni tokko akkamittiin hafuura qulqulluun guutamee dubbii jabaa tokko sagalee waaqayyooti namoota kana sooruu danda'a. Hin danda'u. Akka ta'u ta'ee rakkatee suufii bitataa yookiin namis bituu fi danda'a karabaatii uffatee dhufaa nuun isuma fuulduratti agarra malee isaati waa'een ijoolleen isaa uffatan waan ijoolleen isaa nyaatan mana barumsaa amma biyya kana keessatti laaqana fudhatanii deemu. Ijoolleen warri kan biraa maal fudhattee deemti kan tajaajiltoota maal fudhatanii deemu. Wal bira yoo qabne ilaalle boo'icha nama qaba. Ijoolleen wal harkatti ilaalu. Ijoolleen wal harkatti nyaata ilaalu. Kanaatiif akkuma lubii jedhanii dursa kennamuufi kan qabu waanti hojjetaa kanaaf ta'u. Utuma jennu hojjetoota kana isaanumaan mootummaa waaqayyoo keessaa baasaa jirra. Hin deemu isaan iyyuu boru. Maaltu isaan rakkisere? Annan beeka luboota baay'ee lubummaa dhiisanii yuunivarsiitii galanii dhaqanii injiinaringii baratanii har'a kontiraaktarii ta'anii jiran nan beeka nama fakkeenya fudhadhu qaba. Nama wajjin ture. Namni kun nama sagalee waaqayyoo akkamittiin lallabu barsiisaa kan hin quufnetu deebi'ee dhaqee 11tti deebi'ee 12tti qoramee yuunivarsiitii galeetu injiinara ta'e. Kana hundumaa kan fidu rakkina. Rakkinni waldaa kiristaanaa keenyaa keessa jiru baay'een isaa haasa'ameen xumuramu garuu dursa kennuufi kan qabnu hojjetoota irratti kennuu xiyyeeffannaa kennuutu nurra jiraata. Maanguddoonni keenya gaggeessitoonni waldaa keenyaa isa irratti yoo yaadan baay'ee gaariidha. Sinodosii jaajii sinodosii suni sirtii tole yeroo darbee namatti dhugaa naaba itti isaan dubbatan iyyuu gaariidha. Maal godhu hojjetoota isaanii hundumaaf waggaatti xaafii kuntaala 4 boqqolloon akka kana waan manaaf barbaachisu godhu mindaa maliiti godhu. Hojjetoota hundumaaf immoo farda inni ittiin deemee tajaajilu baadiyyaa keessa deeme waan ta'eef humna dhaban malee sila makiinaa bitochuu bitanii kennaniiru. Kuna amantootumatu gaggeessitoonni irratti olii galanii kana godhu. Sana godhanii wanni tokko immoo dabarsu. Hojjetaan mana iyyuu ijaaratee laatuuf waan isa barbaachisu erga guutamee fi booddee sirriitti hojjetu taanaan immoo taanii wajjin hin haasa'u. Hojjeta sana wajjin wanti barbaachisu guutamee hojii waaqayyoo kana sirriitti hojjetu taanaan wajjin hin haasa'anii waamichi kee kana miti. Waan biraa barbaadde. Barbaaddeetti jedhanii gargaaranii geggeessu. Adilatti tole yeroo dhageena caalaa warri naannoo sanaa dubbachuu danda'u. Waldoonni amma jiraniistuu kana godhanii qonni kana fudhatanii waan barbaachisu godhanii namni suni waamicha isaa miti taanaan iddoo isaa miti taanaan jaalalaan wajjin haasa'anii tarii yoo iddoo biraatti bu'aa guddaa buusuu danda'a. Maaliif yeroo isaa fixanii sachitti? Anis maaliif yeroo kochitti fixa? Iddoo koo miti taanaan waldaan nagaadhaan gara mul'ata tokkotti na geggeessu erga waan barbaachisu gootee booddee isa jedhutti dabaluu. Isa kennaa isaa qabu immoo kunuunsa barbaachisaa ta'e kennuufi yoo humni waldaa hin danda'a ta'e piraayoritii jalqabaa godhanii gaggeessitoota
isaan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee reelii namatti tola. Waldaan durii waggaa 70-80 dura Ameerikaa keessatti ijaaramanii waldaa dhabni kun manni lubootaa immoo jira. Bakka manni waan hundumaan guutu kiraayii manaa hin kaffalu. Dhaqee dhumata achitti galee maatii isaa wajjin achi taa'aa. Haadhi manaa immoo maal gooti ammoo hojjettuudha seensa achi keessatti miindaa 2 qabu jechuudha. Jireenya isaa irraa fa'a. Vaakeeshinii waldaan waggaatti si'a tokko ergiti. Dhaqaa boqodhaa ittiin yeroo boqonnaa. Dafinoo boqonnaa isaaniiti. Namni tokko bilbilan bilbilu. Naamusa qabaa jechuudha. Amma ati deemtee tajaajilta walii gadi. Yawwana kophaa makee deemtaati. Ijoolleen kee faati manaa kee manaru. Inni hun gaa'ela miidhaadhu isaan. Tajaajilu taanaan deemanii maatii maguutuutu walii wajjin deemanii tajaajila isaanii tajaajilanii deemu jechuudha. Hamma kanatti iddoo kennuuf paasteroota isaaniitiif, geggeessitoota isaaniitiif, hamma kana jaallatu, hamma kana ulfeessu, hamma kana waa'ee isaanii yaadu, hamma kanatti waan hundumaa toora galchanii qaxarataniitu qabu jechuudha. Kanaaf nusi waldoonni danda'an gara sanatti hin dhufunneetu abdii goona. Gara Bible Society'tti deebina. Bible Society'n gara fuulduraatti attamitti of danda'a jedhamee yaadama. Tokko gaggabaabsii manaa deebisii, lammaffaanii amma attamitti jiraataa jira. I think horii namootii jaalalaan kennaniidha natti fakkaata. Isa ulaagaa qabamoo namni hundumtuu dhufee waldaan hundumtuu dhufee miseensa simbiratti ta'ee gumaacha isaa akka barbaadutti kennachuu danda'a. Maaliif waan namni hundumtuu irratti investii gochuu irraruudha kuni. Gara fuulduraatti immoo maaltu yaadameera humna namaatiin nama bira akka ga'uuf macaafni qulqulluun suni. $3 waan jedhamu jira Ameerikaa. Waan hundumaa $1 tokko hin bitu. Macaafni qulqulluun $1 tokko. So hin jiraataa gara fuulduraatti carraan akkasii. Really reefuu jalqabdu waan ta'eef naa deebisuun sirra hin jiru garuu akkuma itti yaadamuuf carraan akkasii hin jiraataa boru. Mana waldaa yeroodhaan immoo fuuldura keenya inni irraa faarfatamuu fi keessumatti waldaa Luutiraan macaafni faarfannaan galataatii fi galata waaqayyootii fi macaafni qulqulluun achumara. Namni macaafa isaa dhiisee dhufe achuma baasee dubbifatee dhimmi inni haatee galuufis hin jiru. Asii macaafa qulqulluun fudhatee gala maaliif bitachuu hin danda'u yookaan hin qabu. So achuma jira yoo fudhatee galees ka biraa kaa'u. Hoteela keessa yoo dhaqxe macaafni qulqulluun jira. Dubaayin hin tureen gadda. Gaafa intinii koo banee ilaalu quraanneechi jira. Hoteela hundumaa keessa Dubaay quraana sii kaa'aniiru. So nus gara fuulduraatti hoteela keenya keessa macaafa qulqulluu kaa'uu dandeenya. Akkaataa namni barbaadutti macaafni qulqulluun kun nama biraa ga'uu hin dandeenya gara fuulduraatti attamitti of dandeessu namni kennuu barbaadu attamitti kenna namni miseensa sinii ta'uu barbaadu attamitti miseensa sinii ta'a. Fayyataa amma har'aatti dhaabbanni kun kan ittiin socho'aa jiru maatiidhaani. Maatii membershiipiin jennu miseensa hin taane maatii macaafa qulqulluu jenna. Ofitti dhiyeessuu barbaanna. Hundumtuu macaafa qulqulluu sassaabamee maachii keessa akka taa'u barbaanna waan ta'eef maatii jennee faamiliishiippii qabna. Faamiliin kun amma waggoota kana 3 keessatti namni tokko qarshii 200 kaasee maatii ta'a. Ji'atti moo waggaatti? Waggaatti. Baay'ee xinnoodha. Waggaa keessatti qarshii 200 kaaseetu maatii ta'a. Waldaan kun immoo isa kamii yoo jenne waldaa hundumaati. Waldaan macaafa qulqulluutti fayyadamtu hundumtu. Namni macaafa qulqulluu qabatee deemu barsiisu namni macaafa qulqulluu kanan barsiisaa. Isa kanan fayyadamaa isaan dhagaa jedhu hundumtuu maatii ta'uu danda'a. Biyya Ameerikaatti DCdha luba Saamu'eeliin tu'edha yaada waldaa Ortodoksiiti. Macaafa qulqulluu 100 nurraa bitan. Fayyadamu jechuudha macaafa qulqulluu. Of course, yeah. Waldootiin Adventistii biyya kana keessa jiran baay'een isaanii nu wajjin jiru. Pirezidantii isaaniitii jalqabe. Kanaatiif denominationii hundumaa keessaati macaafa qulqulluu kanatti kan fayyadamu hundumtuu dhufee maatii ta'a. Haalli ittiin inni maatii ta'u dhuunfaanis waldaanis dhaabbatis paartinarshiippii waldootaatii fi dhaabbattootaatiif paartinarshiippii goona. Akkasumas dhuunfaadhaanis namoonni horii koo guddaadhumaan horiima gurguddaadhaan paartinarii ta'uu barbaada jedhan namoota baay'eedhaatiif balballi isaa banamaadha. Paartinarshiippiin meeqa?
Partnership inni normally sadarkaa qaba. Birrii 100 jalqabanii waggaatti hamma miliyoonii meeqatama biliyoonaatti iyyuu partnerii ta'uu danda'u. Sababiin isaa hojiin fuula keenya dura jiru kun hojii guddaadha waanta ta'eetiif biyya keessattis biyya alaattis isa kana itti adeemna. Amma gaa akka sila dubbanne strategic planning keenya waggaa 5 kana keessa hojiiwwan gurguddaa baay'ee qabna. Kanaatiif amma kanaan duraatti maatummaa kana nuun hard copy irratti kan fayyadamaa turre waraqatuma printii goonee ittiin guuchisaa turre inni kun fagoo nu deebisuu hin dandeenye. Kanaatiif online registration kana almost xumurreerra. Inni kun namni lafa taa'u taa'ee namni internetii qabu namni of harkaatti mobile smart qabu hundumtuu galmaa'uu danda'a. Linkii qabna website keenya irra keenya social media keenya keessaa Facebook irras YouTube irras miinsi danda'ame hundumaatiin miidiyaa garaagarattis beeksisuu dandeenya. Inni kuni namni online maatii ta'uu danda'a. Biyya keessas kan jiru biyya alaas kan jiru mul'ata hojii kana deeggaruu namni barbaadu hundumtuu online registerii ta'uu danda'a. Qophaa'aadha malee qophaa'uu almost amma qophaa'aa jira hin xumuramne isa kanallee hin beeksifna yeroo inni xumuramutti. Kanaatiif hojiin dhaabbata kana macaafa qulqulluu amantoota hundumaa biraan ga'uurraan kan hafe waan biraan qabu. Isa kana biratti gaatii macaafni qulqulluun goo ergii dhufe immoo scripture engagement department kan jedhamu immoo qabna. Inni immoo dhaloonni kana booda dhufu kun macaafa qulqulluu kanatti akkamittiin fayyadama. Bible study akkamittiin ittiin geggeeffama. Dhaloonni kun macaafa qulqulluu irratti akkamittiin ijaarama kan jedhu isallee of biraa qabna. Kanaatiif mul'ata kana deeggaruu kan barbaadan websaayitii qabna achiin nu argachuu danda'u. oromobiblesociety.org jedha. Walumatti fufee barreeffamee jira. Karaa kanaan nu argachuu, karaa iimeelii keenya nu argachuu danda'u, karaa sooshaal miidiyaa garaagaraas nu argachuu danda'u. Biyya alaatti akkaawuntii waldootuma kadhannee biyya Awurooppaatti designated akkaawuntii kan tokkummaa waldoolee warra Awurooppaa jalatti qabna. Akkasumas Ameerikaatis akkuma kana qabna. Baay'ee isaa gaa macaafa qulqulluu kana immoo ammaaf Kooriyaatti maxxansina. Yeroo gabaabaa gidduutti garuu Oromiyaa keessatti maxxansina jennee waa'ee maashinii macaafa qulqulluu maxxansaa kana irratti hojjetaa jirra. Wantoonni baay'een hojiin fuula keenya dura jiran jiru waan ta'eetiif balballi isaa banamaadha. Oromoo Bible Society kan keessan akka isaan godhataniif kan amantoota hundumaa akka godhataniitiif asumaan illee dhaamsa dabarfachuu barbaannaa yaata. Amma yoo namni Awurooppaa tokko information isaa guute online maatii ta'uu sanatti linkii godhaa dhaqee akkaawuntii Awurooppaa jirutti. Akkaawuntii Awurooppaa jirutti linkii godhee ji'aan yoonnaa gumaachuu barbaade illee akkamittiin akka inni akkaawuntii sanatti ofirraa kutee galchuuf illee inni kun karaan isaa tokko yoo seetaappii godhee irraa kutaa deemaa jechuudha. Kan Ameerikaas akkasuma. Kan Ameerikaas akkasuma. Kana siyoo. Kan addanaas egaa inni kun achi bira hin geenye normaalii asii akkaawuntiin jira. Akkaawuntiin baankota afurii qabna. Achirra jira waan ta'eetiif akkuma achirratti akka isaan diippoostii godhan eezer teelee birriidhaanis yoo ta'e tiraanisferiidhaan moobaayil baankingiidhaanis yoo ta'e akkaawuntii sana irratti akka inni galu akkaawuntii sana irratti gaafa inni galu garuu siisteemii keenya irraati ni mul'isa. Akkaataa itti mul'isu inni liinkii walitti ta'ee jira waan ta'eetiif akka kanatti hin fayyadamu. Bilbilli hin jiraata namni bilbiluu yoo barbaade. Bilbillis hin jiraata. Daawwattoota keenya biyya jiraattan hundumaa keessa jiraattanii maatii Oromoo Bible Society ta'uu hin dandeessu jechuudha. Macaafa qulqulluu 2 maxxansiisuu yoo barbaaddan 10 maxxansiisuu yoo barbaaddan carraan isinii dhufeera jechuudha. Baay'ee carraa guddaadha kun. Kanaaf iyyuu websaayitii isaaniis online applicationis bilbilas emails information isin ittiin argachuu dandeessan hundumasaa iskiriinii keessan irraa ilaalaati. Ammaa jalqabaati maatii Oromoo Bible Society ta'a. Kana yeroo goonu maal goona? Onismoos injooyinii goona jechuudha. Isa macaafa qulqulluu nu barreessee nummoo harka keenyatti baannee isarraa tajaajiluuf isa ittiin tajaajilamu. Dubbii Waaqayyoo isa jireenya keenya jijjiire sana akka inni maxxanfamee dhufee harka keenyaaf harka dhalootaa galu goona jechuudha. Hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti hojii guddaan mana hunduma keenyaa nu dhufeera waan ta'eef kan keenya waan ta'eef kan kooti jennee hundumti keenya kunuunfachuun guddifachuun qooda keenya itti dhimma ba'an isiniin jedha. Gara dhumaatti fidaa irraa dhumarratti maanni dhaamsis keessanii lubaa. Dhumarratti kan inni dubbachuu barbaadu silaa boleessi keenyaaf diintu kee ture innis itti dabalaa bara amma keessa jiru kana 2024 kun waggaa 125ffaa caafni qulqulluun itti maxxanfamne
itti maxxanfameef ayyaanni gurguddaa qopheessaa jirra. Jalqabneerra. Amajjii tokko kaafnee jalqabeera Naqamtee irratti siidaan abbaa gammachiisiif kan Asteer Gannoo dhaabbachuudhaaf kana qofa otoo hin taane waan baay'ee qaqqeetti hojjechuudhaaf yaadaa jirra. Yeroo darbe kadhannaan bal'aan biyyaaf kadhatameera. Leenjii gurguddaanis sagantaa gurguddaanis jira. Torban dhuftu kana keessallee magaalaa Naqamtee keessatti kiruseedii guddaatu jira. Istireemii Naqamtee irratti kun hundumtuu tumsuma hojii macaafa qulqulluuf kan ta'udha. Waggaan kun waggaa ayyaana guddaa itti ayyaaneffannu waan ta'eef dhuma gara ji'a Desembar keessa immoo waliigala biyya Awurooppaarras biyya Ameerikaarras biyya keessas kan jiran immoo galma barkumeetta ta'u iddoo biraattis yeroo itti sagantaa guddaa qopheessaa jiru waan ta'eef waggaan kun keessumaa waggaa ayyaanni wangeelaa guddaan itti gaggeeffamu waggaa 125 yaadannu waan ta'eef iddoo jirtanii nuuf kadhadhaa waan dandeessaniin nu bira dhaabadhaa. Sila boleessi koo akka dubbate namni maatii waldaa macaafa qulqulluu Oromoo ta'u qarshii 200 isaa ol waan danda'e ta'uu danda'a. Qarshii 200 ka'umsa waggaattiidha kun immoo ji'a ji'aanis haa ta'u ji'a 2-3 gidduuttis gochuu hin danda'u. Maatii kanaa ta'aa isiniin jedhaa hojii kana irratti kan hirmaatan biyya keessa qofatu hin taane keessumaa warra Awurooppaa waldoota Ameerikaa keessa jiran achitti koree ta'anii warra hojjetan har'a asirratti isin galateeffachuun barbaada. Isin hojii seenaa hojjechaa jirtu waan bu'uura hojjechaa jirtu waaqayyo guddaa isin haa eebbisu jechuun jaalladha namoota biyya hambaa jiranii warri Kanaadaa keessa jirtanis warri biyya Arabaa keessa jirtanis biyya addunyaa maraarra jirtanii hojii kana bira dhaabadhaa hojiin kun mana keessa dhufeera. Phaawulos kanumaaf lafarra jiraadhaa jedhe yoon ture wangeeluma lallabuudhaaf jedha. Kanaaf wangeela akka lallabnuuf wangeela kana dhaloota biraan akka geenyuuf waaqayyo umuriyyuu nu dabale waan ta'eef itti hundeeminaa wayya dhabiti hundeeminaa wayya yoon ture garuu hojii caalu hojii ija qabuun hojjenna hojiin caalu maal hojii wangeelaati. Kanaaf waan dandeenyu hojii wangeelaa hojjennu sila obboleessee koo akkuma tuqee ture yeroo itti immoo fuuldura kana keessa maashinii kana biyya Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabnu yeroo isaa gabaabaadha kan egaa isinuma qabannee goonaa namoonni biyya bulchitanis gaggeessitoota biyyaa taatanis kanaaf immoo lafi isin barbaachisaa waldaa macaafa qulqulluu Oromoo kan inni nama keessatti hojjechaa jiru kiraayidha. Mana waajjira mataa isaallee qabu kiraayee hojjechaa jira. Kanaaf isinis karaa dandeessaniin warri waaqayyochi isin kaa'e yeroo kanaaf kaa'amtan waan ta'eef hojii seenaa kana hojjedhaa isin jechuun jaalladha. Eebbifama. Faadhaa lufaa. Dargaggeessa. Haa ta'u ani jalqaba irratti paaster Kaffaalee galateeffachuu barbaada. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Isinis egaa biyya kana keessa yeroo dheeraa fudhattanii hojii gaarii kana jalqabdanii kan biraas waldaa kiristaanaa deeggaruudhaatiif dhuftan kun yoonnaa waaqayyo nama gargaare malee biyya akkasii dhiisanii dhufanii adeena keessa jiraachuun hin fakkaatu namoota baay'eetti. Garuu egaa mul'atatu nama rakkisaa mul'ata namatti dhaga'amee jennaanitu kanaaf dhuftanii waaqayyo guddaa isin eebbisu jechuun jaalladha. Miidiyaa kanallee waaqayyo eebbisu jechuun barbaada. Egaa lubni gaaddisaan amma akkuma dubbatan 125 years waggaa 125 jechuun wanta guddaadha. Kanaatiif waggaa kana keessa sagantaa gurguddaa qabna, kiruseedii gurguddaa qabna iddoo garaagaraatti kan qopheessaa jirru. Akkasumallee youth conference dargaggootaatiif konferensii guddaa Juulaay keessatti yoo waaqayyo jedhee paaster Kaffaalee wajjin yaadaa jirra. Waaqayyo himanu milkeessaa jennee abdanna. Desembar dhuma irratti immoo closingii yookiin cufiinsa sagantaa kan waggaa kanaa guyyaa lamaatiif galma barkumee keessatti qopheessuudhaatiif yaadaatu jirra. Kanaatiif isa kana irratti illee amantoota hundumaa biyya Awurooppaa jiran, biyya Ameerikaa jiran, Awustiraaliyaa jiran, ardii hundumaa irra jiraniitiif har'uma waamicha goona. Waldoota hundumaa xalaa erginaa. Namoonni boqonnaa isaanii ji'a kana keessa akka isaan buufatanii sagantaa kana irratti argamanii fitu. Oromoo Bible Societyin waamicha isaaniif godha. Waaqayyo gooftaan maccaa guddaa isin eebbisu. Baay'ee galatooma ulfaadhaa yeroo keessanii fi waan baay'ee baranidha yaada. Hundumaa caalaa immoo toopikii waa'ee waan guddaa. Waa'ee isa waaqaa wajjin walitti nu fide, isa waaqaa wajjin walitti nu araarse, wangeela keenya isa waaqayyo nuuf Kiristoos nuuf hojjete waa'ee isaa walii wajjiniin dhageenya waan ta'eef baay'ee yeroo guddaa ture. Waaqayyo isin eebbisu.
Har'a waan guddaa bartan jedhee yaada warri nu daawwachaa jirtanii iddoo hundumaa teessanii. Kanaaf hundumti keenya isa kanarratti gumaacha gochuun nurra Oromoo miliyoonii 15 kanaa oltu macaafa qulqulluutti amanee jira. Oromoo duwwaan jechuudha. Tokkoon keenya macaafni tokko piriintii naaf haa ta'u yoo jenne daalaara 6 duwwaadha jechuudha. Daalaara 6 baafnee piriintii yoo godhanne ofii keenya immoo deebinee yoo binne kana booddee hanqina macaafa qulqulluu jalaa baane jechuudha. Kanaaf please hundumti keessan kana godhaa warri dandeessan immoo 10 20 30 isaa ol gochuu dandeessu. Baay'een isin jaalladha. Kana yoo jaallattanii namoota baay'ee bira akka inni ga'uu fi sheerii godhaa, sabskraayibii godhaa, laayikii godhaa. Wanta nuyi fooyyessinu immoo koomentii jalatti nu barreessaa, yaada keessanis nu ergaa. Ulfaadhaa torbanarraa keessummaa biraadhaaf sagantaa addaatiin wal agarra.